Deemuun taasiftaa haa ta'u akkasii check one yoya sagaleen dhageessu hin dhaga'ama yoo dhageessan tokko naa barreessa leenca Oromoon dhageessa thank you ulfaadhaa adaraa warri dhaggeeffachaa jirtan kuni sheerii godha har'a kinoo karaa daangaa gammadaa waariyoo keessa gallee gammadaa waariyoo irraa boojinee achiin isinitti haasa'aa jirra bor immoo daangaa biraa keessa galuun keenya noolu sheerii naa godha namoota biraan naa ga'a sagaleen koo dhaga'amaa jira haadha qaroo ulfaadhu galatoomaa hundi keessan Facebook kiyyatu dhagaa Facebook tokko guyyaa lamaaf narraa ugguramee jira waanan kaleessa galgala maxxanse tokkoofin isa dubbachuudhaaf gara Facebook gammadaatiin dhufe ergaan an dubbadhu kun ergaa kooti kan gammadaa miti akkuma qawwee walii ergisan inni immoo Facebook isaanaa ergisee nasiin haasa'aa jira kanaaf namoota biraan naa ga'a ergaan koo kuni kan kooti kan isaa miti akkasitti naa hubadhaa jechuudhaaf hin jedha nama 214tu jira amma namni 214 kun yoo fedha keessan ta'e namoota biraan naa ga'a wama kaleessa galgala barreessee ture irraa waa jechuu barbaade waa'ee namicha rasuula rabbii arrabse sanarraa achirraa waan tokko jechuu barbaade waan sana yeroo kana keessa waan akkasii ka'uunsaa yeroo kana keessa waan akkasii dubbatamuunsaa akka nama Oromoo tokkootti anan baay'ee nagaddisiisa yeroo kamiyyuu hin barbaachisu waan akkasii haasa'uuni amantaa namaa tuquun daangaa namaatti darbuun ummata bal'aa ummata guddaa kana xiqqeessuun salphummaadha kashalabummaadha guyyaa lamman sadan kana keessa haala Oromoon biyyaa keessa jiru hundi keessan ni beektu yeroo itti Oromoon xiyyaaraan tumamaa jiru yeroo itti karrayyuu keessaa abbootiin gadaa ajjeefamaa jiranii hawaasni keenya ajjeefamaa jiru Wallagga keessatti wanta akkasii deemaa jiru akkasumas immoo Walloo keessatti deemaa jiru akka nuti waa'ee sanarraan dubbanne waan akkasii fidanii kanaan biizii nu godhu kun hojii diinaati hundi keessan waan akkasii irratti baruu qabdu haa ta'u garuu wantichi waan nama saalfachiisu waan nama qaanfachiisu nama Oromoo mitiiti faranjiirra nama biraarra namuma waa'ee amantaa kanaan beeknirraa waan akkasii dhaga'uun baay'ee nama qaanfachiisa akka nama wanta kana dhaggeeffachuu kootti baay'een gadde dhiifama naa godhaa bilbilli kunis chaarjii fixuudhaaf deema kanaafi warroonni immoo waan kana sababeeffatanii karaa ittiin silayyuu Oromoo afaan faajjessuu barbaadan dhaaba tuquu barbaadan Oromoo gandaan tuquu barbaadan immoo sababii argatanii waan kana keessa itti gargaaramaa jiru warri immoo dhugumaan wanta kanatti dhiifama naa godhaa tokko chaarjerii fixate bilbilli gammadaa ayye yaada koottan deebi'a rasuula rabbii tuquun gatii nama kaffalchiisa waaqa birattis ta'e lafa irrattis jechuudha namni wanta kana godhe nama Oromooti loqonni isaa akkuma isin agartanii loqoda naannoo dhiyaati garuu uummanni dhiyaa nama kana bakka hin buufanne yeroo achirraa haasa'u adda bilisummaa Oromoo maqaa dhiyaasaa adda bilisummaa Oromoo bakka hin buufanne kashala jirti iddoo hundumaa keessa jira namoonni akkasii namoota akka angaasaati kanaan duras gaafanni uummata Oromoo Arsii gadi ba'ee arrabsaa ture sana akkuma kanan irraa haasa'e hedduun keessan yommuu sana callisuun har'a immoo kinoo amantaa guddaa amantaa Oromoo biratti kabajaa qabu
amantaa uummanni Oromoo bal'aan walakkaa ol itti amanu arrabsee xiqqeessuun suni silaa utuu gaafa sana fuuldura dhaabbannee namoota akka shalabbee akkasii kana dhaabbadhu jennee itti himne silaa har'a kun hin dhalatu. Namni kun amantaa kiristaanaa bakka hin bu'u. Warri aarii keessa galtanii amantaa kiristaanaa xuxxanis akka gaariitti hubadhaa. Waan namichi kun kanaan dura haasaa jiru sirriitti dhaggeeffadhaa. Namoota gurguddaa amantaa kiristaanaa keessa jiran akka Dooktor Gammachuu Dastaafaas arrabsaa jira. Namni kun dhaaba adda bilisummaa Oromoos bakka hin bu'u. Caffee Raammisfaa Latee Wonfaan ni beekna. Waggaa hedduudhaa fi Jeneraal Mooshee Diyaad jedhee Feesbuukii maaseen kun paaltookkii keessatti adda bilisummaa Oromoo warra Oromoo 5 namicha Gadaa TV faawwatii wajjin arrabsaa ture keessaa nama tokko sirriitti beekna. Adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawwid Ibsaa baay'ee xiqqeessaa ture. Har'a immoo Obbo Daawwid Ibsaa faarseetu uummata amantaa biraa arrabsa. Kan akka gaariitti hubadhaa. Namni kun uummata Wallaggaa bakka hin bu'u. Namoota Wallaggaa keessaa dhufan akka Profeesar Isqeel Gabbisaafaa, Obbo Leencoo Lataafa, Dooktar Ittaanaafa, Dooktar Heenok faas arrabsaa jira. Feesbuuk isaa keessa dhaqaa ilaalaa. Kashalabbeedhuma namni kun. Nama akkasii akkamittiin dhaabsifna. Laayifii irra gadi baanee bakka inni dhufe dhaloota isaa, qe'ee isaa, amantii isaa arrabsuurra seeratti dhiyeessuudha. Seeratti dhiyaatee seeraan akka inni itti gaafatamu biyya Atlaantaa keessa jiraata. Feesbuuk isaa jala goree ilaaleera. Waajjirri inni keessaa hojjetu waajjira beekamaadha. Tiraanspoorteeshinii keessaa hojjeta. Supervaayizariidha. Warri Atlaantaa keessa jirtanii waajjira isaatti illee xalayaa itti barreessanii kun waan hin taane hawaasa gidduutti facaasaa jira. Amantii namaa tuqa waan ta'eef seeraan itti gaafatamuu qaba. Maqaan waajjira isaatii warri Atlaantaa jiran Maartaa jedhama. Maartaan tiraanspoorteeshinii keessaa supervaayizariidha. Maqaan isaa beekamaadha. Teessoon waajjira isaatii asirra jira. Seeratti dhiyaachuu qaba. Seeratti dhiyaatee adabbii argachuu qaba. Biyya Ameerikaa keessa jira. Biyya seerri jiru keessa jira. Bilbilli waajjira isaatii 1-4-4-4-8-4-8-47-11 Maartaa waajjira jedhamu warri beektan Transportation Serviceidha. Atlaantaa Joorjiyaa keessa teessoon isaa hundi isaa Feesbuuk isaa irraa argadhee achitti xalayaa barreessanii adabbii akka irratti argatu rasuula Rabbii, rasuula ergamaa Rabbii namni arrabsee seeraan itti gaafatamuu qaba. Biyya kana keessatti amantaa namaa tuquun seeraan nama gaafachiisa. Viidiyoon isaa jira. Waan biraa keessa galtanii dogoggortanii dhaaban tuqinaa, gandanni dhufen tuqinaa, amantii inni keessa jiru, amantii sana himata malee amantii sana keessa hin jiru, kiristaana fakkaatee haasaa amantii sana hin tuqinaa. Isin immoo sanarra guddadhaa. Wantichi dhuguma nama aarsa, namatti dhaga'ama. Amantaan musliimaa, uummata musliimaa biratti hammam amantaa isaaniitiif lubbuu isaanii akka kennan ni beekna, beekamaadha. Anaan natti dhaga'ameera akka nama tokkotti. Tokkoffaan amantaa kiristaanaa keessa hin jiranii amantaa koo himatee amantaa haadhaaf abbaa kooti immoo arrabse. Amantaan musliimaa immoo amantaa haadhaaf abbaa kiyyaati. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa inni dhaatee maqaa waammatee immoo nama arrabsus qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa waboo keessas immoo ijoolleen musliimotaa akkasumas immoo ustaazota warra manzumaa baasaa ture baay'eetu achi keessa jira. Sanas hubadhaa. Sababii nama kanaatiif waboollee hin arrabsinaa. Ustaazni keenya warri Minisootaa jiran maqaan isaanii isaan waa'ee Jawaarii naasaanii ummati miliyoonii 50 dhabamee Jawaar jiraachuunsaa bu'aa buusaa jedhan mirga isaati. Namni tokko Jawaar anaaf waaqa kooti jedhee footoo isaa kaawwatee itti sagaduun mirga isaa mini? Maaliif loluun na barbaachise? Kana mirga walii kabajuu jechuun kana. Jawaar Mahammad anaaf waaqa kooti jedhee ani yoon salaatee fi nama biraa maaliif aarsa? Obbo Daawwid Ibsaa anaaf waaqa kooti jedhee yoon salaateef nama biraa maaliif aarsa? Ustaaz Naasir mirga isaaniiti maqaa isaanii achirra ilaale. Sababii kanaan immoo maaliif amantaan tuqama? Nama tokko gadi ba'anii quraana keenyatu akkas jedha, quraana keenya Jawaaritti sagadaa jedha jedhanii Jawaariin jiraatee uummanni miliyoonii 50 dhabamuu qabaan jenne ustaaz. Akka nama tokkootti yaada mataa isaanii dubbatan. Yaada mataa isaatii nama sanaan mormuu qabda malee walitti qabdee isin akkas jedhamee amantaa namaa tuquun seera miti. An akka nama tokkootti arrab ganama kana
Minnesota irraa namoota gurguddaan natti bilbile dhugaan isiniin jedha amantaa kiristaanaa keessa warra jiranii warra social media irra jirtan gadi ba'aa wanta kana haasa'a. Namni kun nuun bakka nuun bu'u. Seeratti dhiyaachuudhaaf saantima barbaachisu illee yoo jiraate akka nama Oromoo tokkootti obboloota keenya Musliimaa wajjin dhaabbanne waan kaffalamuu qabu kaffallee seeratti dhiyeessina. Looyeriidhaaf waan kaffalamu jechuudha. Kana wanti gochuu dandeenya. Adabbii argachuu qaba. Yoo kana goone amantaan sunis kabajaa argata, Oromoonis kabajaa argata. Akka kanaan dhufanii yoo nu jeequ ta'an, akka kanaan Oromoo keessatti Oromoon wal jeeqne yoo taane ummata biraa biratti kabajaa hin qabnu. Dr. Girmaa Meelaala Kaalgaarii kanarraa jecha inni jedheenitu hojiirra ariisan. Jecha xiqqoo tokko jedhame. Addis Ababaa yeroo galanii karaatti cufaate akka godhaa jedhe. Jecha sanaaf hojiirra ari'ame. Rasuula kee nama arrabsu garuu gadi baatee arrabsu gadi baatee qeesaa maaloo xuquu sun taane seeratti dhiyeessitee agabuu bulee arguu qaba. Ani kanuma nama kana wajjin waggaa hedduu wal mormaa turre. Duraanis gaafa inni akkas uummata arsii arrabse fuuldura dhaabbadhe meseejii gaggadhee baay'ee anaa ergaa ani akka isaa sana hin arrabsu isa nama guddaadha narra nama guddaadha. Garuu doktora warri jettanii waamtan doktora miti doktora jettanii kabajaa doktorummaan kennanaafi kashalabbee jedha waama kashalabbeedha namni nama arrabsu keessumatti immoo sallallahu alaihi wasallam rasuula rabbii namni arrabsu kashalabbeedha. Kanaafin yaada kana sinii wajjin qooddachuudhaafi waan kanatti dhiphanne waan kanaaf immoo karaa banne amma adde fariyaa falaalaamme warra bilchiginnaa keessa jalqabaniiru. Maaliif isaan kana barbaadu silas nuti sila dubbanneem shaneen akkasiim maaloodhaa jedhanii waan akkasii jalqaba. Silas iyyuu kana barbaadu nurra. Hojii isaanii immoo warra kanatu hojjechaafii jira. Warra sanaaf karaa hin banina. Warra sana gaafa jiru warruma sila jibbiinsa dhaabaa qabu, jibbiinsa abaa'oo qabu, jibbiinsa maalii qabuuf karaa banuu hin qabnu. Namni kun adda bilisummaa jaallamarroon isan beeku. Namni akkamittiin namni tokko Oromoo ta'e Jawaar obboleessa isaa mana hidhaa keessa jiru arrabse Geetaachoo Raddaa wajjin ji'a ji'a walii bilbilaa jedhe Geetaachoo Raddaa immoo nuuf aarsa. Kanaagaa Oromoon kanatu uummata kiristaanaa bakka bu'a, kanatu wallaggaan bakka bu'a, kashalabbee akkasii. Akka kanatti hubadhaa ustaaz dhiifama akkas gadi baatee arrabsamuu keetti anuti hojjettu waan ati godhaa jirtu hundumaatti akka nama Oromoo tokkootti kabajaa guddaan siif qaba. Ulfina guddaan siif qaba. Kashalabbeen akkasii garuu yemmuu isheen si arrabsitu tasgabbaatee gadi baatee haasofte waan barbaadde deeggaruun waan barbaade jechuun eenyuyyuu mirga mataa isaatii qaba. Ustaazni immoo kabajaa qaba. Akkuma paasterii kabaju faarfata kabajuun ustaazota kanaafis kabajaa guddaan kennaaf. Amantaan namaa namni waan barbaadetti amanu, mukatti amanu, baalatti amanu kabajaa argachuu qaba. Maalumaaf yuuxu qaba namni. Amantiin namaa kun hojii diinni nuu kennuudha. Kanatti irraa dammaqaa isiniin jechuudhaafin har'a gara social media kanaa dhufe badii ani Facebookii keessatti godhe Facebookiin koo immoo guyyaa lama foggoramee jira. Guyyaa lama booddeen itti deebi'a. Obboleessa keenya gammadaas baay'een galateeffadhaa. Gingilchaan inni yeroo baay'ee xiyyeeffadhee namoota keenya duwwaarratti xiyyeeffadhuu fi mooraa keenya keessaa waan baay'ee waan sirraa'u qabutu jira Oromoo. Fagoo dhaquun nuun barbaachisu. Amma warra har'a Minilik zamachaa jedhee warra iddoo biraadhaa haasa'ee maal jedhu sana keessa deemuun nuun barbaachisu. Nu keessa waan baay'ee jira. Nu keessa waan gaggadhee baay'ee jira. Akka kana gingilchinee akka kana dhugaa walitti himnee yoo deemne malee sirraa'uu hin dandeenyu. Habaqii baay'een nu keessa jira. Namoota gaggadhee ta'an, namoota mooraa qabsoo Oromoo diigan, namoota uummata Oromoo addaan diddiigan baay'eetu jira. Warra kana fuuldura dhaabbachuu qabna. Kanatti immoo mataa dhukkubbiitti goonee waan silaa irraa dubbatamuu qabnu abbootii gadaa karrayyuu keessatti kaleessa ajjeefaman, uummata keenya kaleessa ajjeefaman dhiifnee immoo waa'ee namicha kanaaf beekamtii laannee waa'ee namicha kanaarraa haasa'an oollu obbolaan keenya Musliimaa akka nama amantaa kiristaanaa tokkotti anis keessi koo cabee jira. Waan isin gootan hundumaa wajjin isinii wajjinan jira. Ana duwwaa miti namoota bilbilaan natti haasa'an baay'eetu jira. Isinii wajjin jirra. Kun waa'ee Oromoo duwwaa miti. Amantaa Musliimaa akka Musliima addunyaatti arrabse waan ta'eef seeratti dhiyaate seeraan adabbii argachuu qaba. Kanumaan isiniin jechuudhaafi waan ta'e hundumaaf immoo soorri isiniin jechuudhaafi akka nama Oromoo tokkotti ulfaadhaa baay'ee galatooma naaf jiraadhaa sheerii naa godha. Facebookii cufuufan deema guyyaa lama booddee walitti deebina. Nagaatti.